Tapha madaallii ga'umsaan kaleessa Liivarpuul yeroo lama Atleetik Biilbaa'oo yoo injifatu Maarkas Raashfoord Baarseloonaadhaaf goolii jalqabaa galcheera. Tapha kanaan dargaggeessi umurii 16 Chiimaa Nugumhaan ga'umsaa mul'iseen deeggartoota Liivarpuuliin jajamee jira. Dabalatoo oduu kana gattaantti qindeessine. And the buzz as Ngamoa gets the ball and runs. Oh my goodness me! Is there anything he can't do? Tapha madaallii ga'umsaa taphataan umurii 16 Riyoo Chiimaa Nugumhaan ga'umsaa addaa irratti mul'ise. Huugoo Ikitikeen ammoo taphasaa jalqabaan goolii mijeesseen Liivarpuul Atleetik Biilbaa'oo yeroo lama mo'eera. Balaa konkolaataan du'aan kan boqotan obboloota lameen Deegoo Jootaa fi obboleessa Saandirii Silvaaf taphoota lamaan irrattuu daqiiqaa 20ffaa irrattiin tapha addaan dhaabuun yaadannoon taasifameera. Deeggartoonni Liivarpuul Aanfiildittiin maqaa isaa waamaa gadda isaaniis ibsataniiru. Tapha Arne Sloot taphattoota garee jalqabaa irrattiin fayyadamaniin Liivarpuul goolii 3-2 Atleetik Biilbaa'oo mo'e. Tapha kana irrattiin taphattoonni Liivarpuul jijjiirraa ganna kanaan gara Aanfiildittiin fudhate Huugoo Ikitikee, Filooraan Viirs, Jeremii Frimpongii fi Miiloos Kirkeez taphataniiru. Taphichaan daqiiqaa 14ffaa irrattiin kubbaa Huugoo Ikitikeen mijeesseef Mohaammed Saalaan goolii galchee Liivarpuul dursa qabate. Daqiiqaa 29ffaa irrattiin Ohaan Saanseet Atleetik Biilbaa'oof goolii galcheen tokko qixaan boqonnaa bahanii. Boqonnaan deebii Koodii Gaakpoon daqiiqaa 15 gidduuttiin goolii 3 galchee 2 Liivarpuuliif tokko ammoo garee ofirrattiin galchuun taphichi injifannoo Liivarpuuliin goolii 3-2 xumurame. Tapha kanarrattiin yeroo jalqabaaf kan hirmaate taphataan sarara gidduu lammii Jarman Florian Wirtz boqonnaa dura irra deddeebiin kubbaa tuquun gara fuulduraattiin deemee goolii galchuuf sochii gaarii taasiseera. Sarara qarqara mirgaan kan taphate Frimpong ittisuu caalaa fuuldurattiin deemee taphachuu filachuun kalaqa Trent Alexander-Arnold wal fakkeessu mul'iseera. Boornmaawuz irraa kan mallatteessee Kirkeez qarqara bitaan sarara fuulduraa irrattiin ammoo Ikitikeen ga'umsa abdii namatti horuu mul'isan jedhame. Sarara ittisaa gidduu irrattiin Virgil van Dijk sababa dhukkubaan dhabamuu, Joel Gomez miidhamuun wal qabatee Waataaru Indoon Ibrahima Koonaatee waliin qindoomuun taphatus amma eegame hin turre. Liverpool have it back. And the buzz. Tapha michoomaa Isloot taphattoota dargaggootaaf carraa kennaniin ammoo Liivarpuul 4-1 Atleetik Biilbaa'oo mo'e. Taphichaan Riyoo Chiimaa Nugumhaan daqiiqaa 5 jalqabaa keessattiin goolii tokko galchee tokko mijeessuun ajandaa miidiyaalee ta'eera. Daariiwwan Nuunezii fi Haarvee Eliyoot taphaan Aleeks Paadiillaan garee ofirrattiin gooliiwwan afayyoo galchan Gorkaa Guruzeettaan Atleetik Biilbaa'oof goolii tokko galcheera. Garee biyyaalessaa Ingilaand umurii 17 gadiif kan taphatu taphataan umurii 16 Riyoo Nugumhaan daqiiqaa 2ffaa irrattiin ofiisaa goolii galchuun daqiiqaa 5ffaa irratti ammoo goolii Daariiwwan Nuunez galche mijeesseera. Bara darbe jijjiirraa bilisaan akkaadaamii Cheelsii irraa gara Liivarpuul kan deeme taphataa kanaa deeggartoonni Liivarpuul maqaa isaa waamuun leellisaa turanii. Koortus Joons mallattoon deeggartoonni aamlee akka laataniif yeroo gaafatus mul'ateera. Amajjii darbe Riyoo Nugumhaan umurii isaa 16 fi guyyaa 135 tapha FA Ingilaand Liivarpuul 4-0 Akrington injifate irratti hirmaachuun taphataa dargaggeessaa umurii xiqqaan kilabichaaf taphate ta'uun galmaa'eera. Taphataan duraanii Liivarpuul gaarii Giliibseen taphataa abdii qabeessa jechuun ibse. Arne Sloot ammoo Riyoon taphoota michooma gannaan humna qabu mul'iseera jedhe. Taphatichi tapha michooma gannaatiin tapha Yookaamaa waliin taphatan irrattiin goolii yoo galchuu AS Miilaan irratti ammoo kubbaa goolii taatee mijeesseera. Sloot tapha michoomaa Atleetik Biilbaa'oo waliin taphanneen kubbaa qabachuu fi gara gooliitti yaaluun fooyyofnee mul'anne irraa goolii 7 galchine jedhan. Liivarpuul dilbatarfuu istaadiyeemii Wimbileettiin waancaa Koominiti Shiildii Kiristaal Paalaas waliin taphachuun tapha Piriimiyer Liigii jalqabaa Aanfiildittiin Barnamaawuz waliin qabuuf qophaa'a. Tapha michoomaa biraa kaleessa taphatameen Baarseloonaan goolii 5-0 kilaba Kooriyaa Kibbaa Deeguu injifate. Taphichaan Gaaviin goolii 2 galchuun Lewaandoowskii, Fernaandeezii fi Raashfoord goolii 1 galchan. Gooliin kun Raashfoordiif goolii jalqabaa Baarseloonaaf galchi ta'uun galmoofteetti. Oduuwwan jijjiirraa taphattootaatti wal qabatanitti yeroon darbu Newcastle United Benjamin Sesko mallatteessifachuuf yuuroo miliyoona 90 dhiyeesse. Kilaboonni England Manchester United Newcastle lammii Sloveeniyaa Benjamin Sesko mallatteessifachuuf waliin morkachaa jiru.
Niwukaasel Sheeskoo fudhachuudhaaf gaaffii paawundii miliyoona 65 fi dabalataan paawundii miliyoona 4.3 kaffaluuf dhiyeesse RB Leipzig fudhachuu didee ture. Niwukaasel Yuunaayitid marsaa lammaffaadhaaf yuuroo miliyoona 90 ga'uun dhiyeesse. Gatiin Niwukaasel dhiyeesse qixaa kaffaluuf humna qaba kan jedhame Maanchestar Yuunaayitid ifattiin gaaffii dhiyeessuuf akka ta'e Sky Sport gabaaseera. Hanga yoonaatti murtee kan hin kennine dargaggeessi umurii 22 Beenjaamin Sheeskoon jireenya isaa keessatti murtee guddaa waan ta'e piroojeektii kilaboonni lamaan isaaf dhiyeessan qoratee akka hin gaabbinetti murteessuu barbaada jedhame. Sheeskoon torbee kana keessa kilaboota lamaan keessaa kamiif akka mallatteessu ni beeksa jedhamees eegamaa jira. Son Heung-min gatii rikeerdii ta'een kilaba Ameerikaa LA Gaalaksiif mallatteessuuf dhiyaate. Bara 2015 Baayern Leverkusen irraa Tottenhamiif kan mallatteesse lammiin Kooriyaa kibbaa umurii 33 Son Heung-min waggoota 10 booda kaaba Londanitti nagaadhaan matee jira. Gatii rikeerdii liigii Ameerikaa ta'e doolaara miliyoona 26 LA Gaalaksiif mallatteessuuf yoo waliigalu boruu taphataa kilabichaa ta'uu waliigalteen mallatteessas jedhamee eegamaa jira. Tottenham goolii 1-0dhaan Manchester United injifatee waancaa liigaa Awurooppaa injifachuun waggoota 17 booda waancaa jalqabaa akka argatu kan gargaare sun taphoota 450 kilabichaaf taphachuudhaan taphataa torbaffaa taphoota hedduu irratti kilabichaaf hirmaateedha. Taphoota 454 kanneeniinis goolii 173 Tottenhamiif galchee jira. Oduma jijjiirraatiin Manchester City waliigaltee Ruben Dias dheeressuudhaaf afaaniin waliigalee jira. Bara 2020 paawundii miliyoona 60 waliin Benefikaa irraa Manchester Cityf kan mallatteesse lammiin Poorchugaal umurii 28 Ruben Dias waliigaltee waggaa lamaatu kilabicha waliin isaafe. Akka gabaasa ESPN fi The Independentitti yoo ta'e Manchester Cityn waliigaltee Dias dheeressuudhaaf afaaniin waliigalee jira. Waggoota 5 darban taphoota 222 Manchester Cityf kan taphate Dias milkaa'ina kilabichaa barootaas dhiyoo keessatti ga'insaa olaanaadha. Ittaanaa dursaa taphattoota kanaa ta'uudhaan kilabicha kan tajaajilaa jiru Dias bara 2021 taphataa cimaa Premier League England jedhamuun filatameera. Waancaa Premier League 4 fi Champions League 1 kilabicha waliin fudhate. Eke Gundogan, John Stones, Edersonii fi Bernardo Silvaan taphattoota Manchester Cityn waliigaltee isaanii waggaa tokko qofaan hafee ta'anii jiru. Rodri, Phil Foden, Matteo Kovacic, Nathan Ake, Jack Grealish fi Manuel Akanji waggaa lamaatu isaan hafe. Manchester City waliigaltee Rodri dheeressuudhaafis hojjechaa jira. Badhaafamaa Baalaandoor Rodri waliigaltee haaraa kanaan taphataa kilabichaa kaffaltii olaanaa argatu lammaffaa ta'aaf eegama. Phil Fodeniifis dheeressuuf hojjechaa akka jiru ESPN gabaasee jira.